Aynaa ni beekaa dhugaa qabdanii warra viidiyoo waraabdanii ergitaniifis akkasii isin mijataa inshallah warra baadiyyaadhaan eegu kun guuzoo wada asab raayyaa ittisa biyyaatu caqasa. Imalli gara asabii wanni afaan kan lamaaniin goonuuf raayyaan ittisa biyyaa afaan Oromoof Amaariffaan waliin jiranii warri sabaa sablammoota Amaaraa, Tigiree, Guraagee, Walaayittaa kan baatan ni beektanii guuzoo wada asab yeroo jennuun lolatti osoo hin taane asab deebisuu irratti uummanni Itoophiyaa miiliyoonii 130 ol guutuu waliin dhaabbannee sagalee kana dhageessuun dirqama keenya isiniin jedha. Itti fufii Jamaal jazakallah khairan na folchaa warri garas jirtan. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Tokkoffaa nama suuraa biyyi kaawwatee si shawwaduudhaa deemanii mootummaa kana deeggaraa mootummaa kana ilma piippii badhaadhinaa kan jiru kanneen gara ijoollee bulookee lafa jala kan agartee kan suuraa biyyi qabu. In beeke bari in beeka. Beekaa seense. Beekee de beekee deebise argee Jamaalin jedha. Jamu jazakallah khairan jamu argee seense bari yoo dubbadhoo mara garree laal warri waan ta'an karaa biriin deemuu hin danda'anadha. Uftaanii deemuu hin danda'an. Inken okay na daga isin dura daga na daga anatu fi olna qama seenuu dandan baasee jiran achi keessa jiru kaas Jamal na daga gaafas anatu itti kennee karaa sanii irraa buuse arda hin danda'anii irraa kaasee jira natu seense amma isallee imalli amma waan jiru dhageessa teesse dhageeffatu jaal Mustafa amma waan jiru dhageessa bareeffaman ta'e wanni akkana ushulloon akkana haasaan tokko mana bunaatti bira dabarree siin jedha barta isa amma kaas jira ta'e bareeffaman jamiyye ayinaw jamu dhiifama leenca kiyya dhaawusa ilaala warri paart namichuma as keessa aarii dhaqee ala taayaa gubatu as keessa aarii wanni suuraa tokko suuraa ofii qabu ni kijibduu mootummaan deeggareetti nama kana kijibdu adeemata ijoollee manni kun mana kaabbuttaatti miti mana kaabbuttaatti deeme abiibi achitti bakki kijibnaatti ulaa bultu si beeka. Jamaal Jamiyye warri paartii badhaadhinaa laalaa nuti rabbi mootummaa nu godhe alhamdulillah rabbil aalamiin akkuma hadha yuunifoormii keenya uffatanii dhufan inshallah biiznillaahi ta'ala. Yuunifoormii keenya uffatanii dhufanitti miila keenya jala galan an beekaa seensisan arga barruu isaallee argaa jira. Laal namoonni kun maaliif fide beektu? Yoo uf jijjiiranii as dhufanii dubbatan hireeni kennan maaliifi wanni as teennuuf namoota akkana kana sirreessuuf. Jamiyye laal abbil sanii miti mee eegi imala ganaa ubsatille laal eenyu akka ta'an laal yeroon teknoolojii appii jira eenyu akka ta'an maqaa jara telefoona jara iimeelii feesbuukii hagam peejii qaban guutuu isaa baasee harkaa qaba laal peejii isaan qaban guutuu maaliifi appii laal isinillee bitatan $18 appiin daawunlood goote nama kana kan dhaqii gabbuus atis dhuunfaa firii illee ni jira isin waan guutuun baasu malee. Maaliif namoonni tokko amma namoo kalee namarraa dubbadhee ture peejii irratti Jamaal Godiifaa maal Jamaal Godiyoonni adda baasee irraa dubbadheef amma as keessa jira. Jamaal Godiyoonni adda irraan baasee dubbadhee maali nama jalqabarraa eegalee duula guddaan rabbanaa ture gajjecha. Hunda viidiyoo warrummaan inni waliin oofu waan inni dalagaa ture waan inni jedhaa ture namoonni inni waliin deemu irra deebi'an bakka itti walgahii ta'an viidiyoolee sagalee hunda isaanaaf kennan jechuudha. Namoonni kun kadeemaniin abii qofa irratti miti nu'uu kana dhuunfaa kenna warra bitamanii kallattiidhaan TPLF naftanyaan eenyu maqaa isinaa himaa mootummaan Ijiptii hundi bobba'anii jechuudha. Warri tikaanii beeka waan kana qofa baadhaa. Namoonni hedduun lubbuu namaa balleessan as keessa waa fixan kun akka gaarii beeka. Uummanni kennallee bareeda maal namoota hedduun liistiin isaanii qophaa'ee jira. Amma naftanyaa guuramaa jira hin beekte nama 200,000 oltu guurame. Warri biyya kana gurguraa jiran birri xiqqoon bitamanii namoonni gariin osoo hin beekne waa dalagan amma warri gartee gargaarsa waa guuru kana amma TikTok gubbaa ijaarame akka itti ijaarame guutuun dhaqqabamee jira jechuudha. Hundi yeroo eeggata kanaaf haa dhufanii jaraaf hin finneen laala suma deebi'anadha dheengadda akkas ta'anii seenanii aga dandeettii hin qabne ani TikTok kanaaf
ni beektan dhiyoo dhufe. Even emailii kiyya waan hunda seetaap ittiin goone bareesseene ruulii isaa tokkollee laalle garuu dhufanii wanni hedduu dalagamu yeroo nama TikTok seenee ilaalu waan ajaa'ibaa silaa dalaguu danda'antu jira dokumentii namaa irratti wanni hedduu. Sakandii keessatti jechuudha. Yeroo waan san arge shook ta'ee rifadhe jechuudha. Maaliif seera isaa dhaga'ee jira. Chaayinaa yeroo Ameerikaan waan kanarraa kaaftu akkaataa ittiin wanna namaa ittiin cufan. But laal dhagaa waan tokko jira waan agartee nama tikas baradhee nama siyaasas waan hundaa beeku. Diinni kan kee jedhan yeroo kamuu diinni kan kee ofirraan fageessini jedhan. Ofitti dhiyeessi garuu diinummaa isaa barii jedhan. Yoo ofirraa fageessite saka eenyummaa waan inni dalagus hin bartu. Gartee yoo ofitti dhiyeessite waan inni dalagullee bartaa isaanis nama qabdaa jedha. Nu ka dubbannuuf ka dalannuuf hawaasa kennaaf laal Oromoo namni gara Facebook jirtanii fi TikTok jirtan namoonni kunniin maqaa jijjiiratanii dhufan nama 33 ijaarame. Jawwi ijaare Jawaar Mahaammad. Namoonni yoo na hagala tumaynaa kennan konferensii nama shan waliin taa'amee jira. Ka Jawaar keessa namni kun poosti gootaa siin kennu naan jedha Jawaar jaalatu. Garuu wanni garaana nyaate jedhe. Warra siin dura jecha asirratti ammallee san deemu waan jiruuf wanni kun bakka fagoo deemti akkaminaan jedhe. Kadhachuu hojje nam 33 ijaaran 33 kana facaasanii karaa TikTokiin dhufe ammas nu harkaa qabu deema namni dura dhaabbachuu jiru isa jedhanii ijaaran jechuudha. Warri sun guutuu seenuudhaaf tattaafachaa turanii peejiin kun hin kennuuf. Hunda wal waamanii qophaa'anii yeroo dheeraa qophaa'aa turan. Soo kanaaf naa obsaa isaatis hin jalaan saammadhu waan isin himudha dhagaa. Nuti haqa qabannee deemna. Okay. Jamaal simaa kennaa galatoomi jibbaata. Jamaal simaa kennaa kanaaf inshallah yoo warri seenanii waa godhan daggabbuus akka duraa gartee itti wannaa itti kennee osoo jarri waan balleessin gaafa subar kata'ee deemaa jedheen yaadate jechuudha. Imalli gara asabiiti moo badhaadhinaa akka jedhu kun. Kanaaf itti ufaa inshallah maaliif as gubbaa taa'ee namni naa eeree jennaa yeroo as seenee ilaalu imeelii isaa waan hundaa isaa arge yeroo san jechuudha. Itti meera osoo jarri waan balleessin argee jira dogongoree jira abbaa itti fufi jedheen ni yaadata kun as keessa rein dhagaa. Akkasii itti fufi Jamaal hiree siif kenne inshallah yoo jarri waa balleessan is okay. Okay, jibbaata itti fufi. Jibbaata go ahead. Hireen keetti. Galatoma ani wani na hubachuu qabdanii tokkoffaa akka nama biyyattii jaalatu tokkotti akka nama gartee biyyattii sadarkaa malarraa akka jirtu yaada kanarraa kennadhaa handhaaba siyaasatii fi paartii siyaasaa tokkollee waliin hin jiru. Kan bifa kanaan hubachuu qabdanii jechuudha. Garuu ammoo akka nama biyya san nagalcha jedhuutitti biyyattii biyya irratti nagalteetitti immoo yaada gama deeggarsa gamaa gamanaa osoo hin taane haala biyyattii kanarra dhaabbadhee dubbadhaa jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee warra ijoollee bosona keessa jiran kan shanee yookaan ammoo faannoo fi akkasuma waa'ee biyyoota Itoophiyaan alaa warra daangaa Itoophiyaatti wal daangeessanii rakkoo wal qabatee kanaan lamaan dubbachuu barbaada. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee Itoophiyaan kun biyya guddoodha. Biyya guddoo taatee ammoo ulaa baharaa hundi namaa kan barbaanne jiru. Biyya teenya biyya marfamtee jirtu. Biyya mooraa takka keessatti addatti marfamtee jirtu jechuudha. Biyya ulaa galaanaa hin qabne jechuun biyya mana hidhaa keessa jirtu jechuudha. Kanaafi ulaan baharaa kun barbaachisaadha dirqama barbaachisaa. Uummanni keenya qaala'insi jireenyaa kan uummata keenya yeroo ammaa akka addunyaatti miidhatti hin jiru sababa ulaa galaanaa dhabiinsarraa kan ka'e jechuudha. Isa kana ammoo haala propagaandaa nuti haasofnu kanaan waan kana hinjifachuu dandeenya moo haala kamiini waan jedhuun dhaabbannee waan kana xiinxaluun barbaachisa. Mootummaan hin jiraata yeroo haga jiraatu jiraatee darbuu danda'a. Kan biraas dhufuu danda'a. Garuu wanni lu'aalaawwinnata biyyattii kan jedhamu suni qabeenya biyyattii kan akka ulaa baharaa kana fa'aa abbaan fedhellee yoo dhufe wanni kuni biyyattiidhaaf barbaachisaadha jechuudha. Kana namni mormuun jiru. Ani ulaan galaanaa Itoophiyaan karaa nagaatii miti karaa qawweetiin akka fudhattu osoo nama hin gaafanne humnaan akka fudhattu barbaada. Sababni isaa ulaan galaanaa kun kennaa nu ilaallata waan ta'eef jechuudha. Garuu asirratti rakkoo tokkotu jira. Haala amma Itoophiyaan keessa jirtu kanaan wal qabatee warra dhaabbannee dubbanna. Lolli keessoodhaa rakkoo jira. Ollaadhaan rakkoo jira. Bira dabarsee biyyoota dippiloomaasota garaagaraa wajjin rakkootu jira jechuudha. Kanaan wal qabatee har'a Masriin deemtee haga ulaa galaanaa irratti impoortii qabachaa jirtuutu jira jechuudha. Gama Jibuutiitti yoo laaltanii jiraatu.
waan kana yeroo laallutti dippiloomaasiin mootummaan keenya mootummaa Itoophiyaa dalagaa jiruu fi akkasuma immoo dippiloomaasiin warroonni kunneen irratti dalagaa jiran kamtu caalee argamaa jira haala kamiin deemamaa jira sirriidha waraana Itoophiyaa waraana guddaa qaba waraana guddaa beekte qabaattee biyyattiin takka keessoo isiitti nagaa ta'uu qabdi ulaa galaanaa kan harkatti geeffachuuf jedhu har'a bakka meeqa lolla lammii keessatti wal lolla akkasuma immoo lu'aalaawwinnata biyyattii ka jedhamu kanaafis dantaa biyyattiitiif ulaa baharaa kanaaf akkasuma wal lola qabnaa jechuudha. Wanti kanarra dhaabbannee ilaallu haala propagandatti waan kanaa walitti haasofnee injifachuu hin dandeenye. Wanni ittiin injifatuu danda'an tokko karaa saayinsaawaa ta'e kallattiin saayinsaawaa ta'e sun kami yoo jedhan dippiloomaasii jabaan Itoophiyaan dippiloomaasiidhaan mootummatti injifatamaa jirra jaalannee jibbinee sababni isaa yoo laaltanii jiraattan har'a Eertiraa qofaanii miti kan wallan Eertiraa duubas nama jira nu duubas namni haa jiraatu kana keessatti ammoo keessoo keenya keessatti nagaan hin jiru jedhu keessoo keenyatti wal ajjeesaa akkasuma ammoo daangaa biyyattii daangaa biyyattii hulaa galaanaa keenya kana argachuufillee kanaafillee namaan wal lolaa akkasuma ikonomii biyya keenya haala amma keessa jiru kanaan wal qabatee gaaga'amiinsa rakkoo jiru kana hunda walitti fuutee jettu waan kana keessa waraana feete qabattee injifatuu fi akkasuma immoo ikonomii amma jiru kana haala kamiin tasgabbeessitee rakkoo uummanni keessa jiru kanatti deemu haala dandeettu baay'ee yaaddessaa kanaan wal qabatee tokkoffaa mootummaan Itoophiyaa akkasuma warroonni mootummaa Itoophiyaatiin keessoodhaan akka biyyaatti mootummaa wal lolaa jiran ilaa fi ilaameedhaan taa'anii irratti mari'achuun jaalanne jibbinee dirqama barbaachisaadha. Har'a fakkeenyaaf har'a faannoo keessaa nama hagana ajjeefne waraanni Itoophiyaa woboo keessa yookaan mashanee keessaa nama hagana ajjeefne jechaan kun bu'aa takkaallee na biratti hin qabaatu. Dhugaatiin humni keenya kun humna har'a daangaa biyyattii kana silaa kabachiisee lu'aalaawwinnata biyyattii kabachiisutu du'aa jira obboleeyyan teennallee wal ajjeesaa jirti gara waraana mootummaatiinis gara kaaniinis jechuudha. Wayita kana gamaggamuun irra barbaachisaa akkasuma warroonni siyaasa danda'an akka Itoophiyaatitti har'a baay'inni isaanii qixxeen takka sababa sablammoota kamiyyuu keessaa kallattii biraatiin ala dhaabatanii duulli garaagaraa kan mootummaa Itoophiyaa irratti banamaa jiru baay'eetu jira jechuudha. Yeroo kana laalli dippiloomaasiin keenya akkamii waan jiru kana dhaabbannee ilaaluu dadhabutu mul'ata. Ibaluu akkana godheen gaafa gartee lola naannoo biraatiin hin qabne rakkoo hin qabu. Har'a biyyoota biraa wajjin qabna. Kana keessa dhaabbannee propagaandaa ganda keessaa kana haasa'uun bu'aa wayiitu waan qabu natti hin fakkaatu. Mootummaanis tokkoffaa gattaa'ee warra kaan wajjin inni saasaanii warroota siyaasa Itoophiyaa keessatti nagalcha jedhan kamiyyuu wajjin mari'achuun dirqama barbaachisaa. Dhugaa dubbanna. Ani dhaaba maalii wanni jedhu kun hin laajjisa. Mootummaan bor deema biyyattii barbaada. Akka mataa kiyyatti. Mootummaan bor jiraata biyyattii barbaada. Akkasuma hulaa baanaa barbaada. Garuu waan kana argachuuf haalli nurratti haasofnu propagaandaa akkana irratti haasofnaan qofti yeroo daqiiqaa wayiitti haasofnee sammuu keenya gammachiisuu yoo taate malee miidhaa guddatu nurratti deemaa jira. Har'a haga Sumaalee bahutti hidhamee jira nu harka. Asiin Jibuutiin nu harkaa hidhamee jira. Eertiraan duraan biyya dippiloomaasii hin qabne kan mootummaa keenya mootummaan Itoophiyaa duraan fuudhee addunyatti sii dabaleeyyuu nu caala hojii dippiloomaasii irratti dalagaa jirti jechuudha. Biyyattiin maal hin jirre namichummaan konkolaataa sun. Wayita kanarra dhaabbannee ilaallu gama kanan warra asirra taa'ee haasa'u qofa osoo hin ta'in haga warra mootummaa keessa jiranitti akkasuma haga gartee warra Itoophiyaadha taa'anii biyya kana keessa jiraatan ka biyyattiin tun tiyya jedhanii hunda ilaallatoonni. Kanaaf miidhama guddaa keessa jirraadha. Isa kanarratti xiyyeeffannee falli maalii waraana tokko deemee waraana Itoophiyaa borachi lawaa jechuun hin danda'amu. Waraana keessa wayita seentee waan guddaa jira. Keessatti waan nagaan hin jirre. Har'a biyyoota warroota kana wajjin dantaa bishaanii dantaa baharaa kana biyya addunyaa kun dantaa baharaa kana qaba. Ameerikaan eessa teettee bahara kanarraa dantaa qabdi. Chaayinaan eessa teettee bahara kanarraa dantaa qabdi. Yuuroopp biyya isaanii kana keessa ta'aniiti dantaa bahara kanarraa qaban bakkitee hulaa amma asabnu jennu tana dantaa irraa qabanan. Maaliif biyyattii ifiitiif galii guddaa barbaadu achirratti immoo yeroo waraana isaanii godhatanii fi waan guddaa tokko boortii garaagaraa qabatanii jedhanii as keessatti dantaa as keessa jirtu jira jechuudha. Itoophiyaa ulaa galaanaa bishaan achiin meeshaa garaagaraa galfachuu osoo hin taane dantaan Itoophiyaa barbaachisu ulaa galaanaa kana keessa akka biyya East Afrikaa keessa jirtu keessaa takkaatti isiin dirqama alaawaa galfachuu qofa osoo hin taane isii barbaachisa. Sababni isii barbaachisu maal? Tokkoffaa
militariin Itoophiyaadhaa ulaa baharaa kana jirta. Omsi tiintana miutiin irraa qabsiisaa jiran waan biyya haasawaa jiru. Kanaaf Itoophiyaan har'a akkuma biyyi Yurooppii dhufee achite dantaa baharaa san keessa waraana qabaatu Itoophiyaan akka biyya guddoo East Afrikaa kana keessa jirtutti bishaan bulaa galaanaa kanarra dantaa qabdi. Dantaa waalaa galfachuu qofa laala namni. Dantaa waalaa galfachuu qofa. Humna militarii waraanaa asirraa qabaachuu qabdaa jechuun akka nama kamiituu nagaa jechuudha. Isa kanaaf ammoo deemnee loluun barbaachisaadha. Garuu dursa wanni barbaachisan maali? Ulaa galaanaa kana argachuuf keessoo nagaan jiraachuu qaba. Har'a qixxeen takka Itoophiyaan deemee diina waliin dhawaa jira. Diina waliin deebi'ee Itoophiyaa dhawaa jira jechuudha. Lolli kun adeemaa jiru ulaan baaraa kun kan barbaachisu uummata Itoophiyaa guutuudha malee wayi Oromoo qofa wayi Walaayitaa qofa wayi immoo namoota biraa kan naannoo san jiran kan Affaariin qofa miti. Har'a uummata kana waliin ammoo hagam hojjechaa jirra wanni jedhu kuni baay'ee barbaachisaadha. Irra caalatti propagaandaa kan keessoo keenyaa itti deebina. Akkamitti keessoo keenya kana sirreeffannee gara waraana nuyi waldahaa jiru kan ulaa dantaa keenyaa kanneenitti akkamitti deebinaa irratti asoo gadi fageenyaan irratti haasofne furmaanni kana nama tokko irratti haasofne ibali jennee haasawuun nu fayyada. Kan jechuu barbaada dhiifama naaf godha yeroo gaarii qabaata yoo carraan nagaa irra deebi'a ulfaadha. Ijibbaata galatuum yaada kan kee deeggaru qaba akka yaadatti ammoo sii kennu waa takkatu jira inshallah namatti aanu hiree dabarsee dafee kenna maal si fakkaate alhamdulillahi rabbil aalamiin uf jabeessu yookaan ammoo waan mootummaadha jiru kana deeggaraa fi miti dhuga rakkoon keessaa ni jira wanni rakkoon keessaa ka jiru kun rakkoo warrummaan amma deemuun kun kalee keessaa ijaare bakka tana namni hunduu akka hubattu yaada kennatanillee waan tokko hubachuu qabnu jira. Ijipti Itoophiyaan ergasiin dhaabbatteerraa Itoophiyaa Ijipti bulcha. Maaliif maqaa ortodoksiitiin ortodoksii kanarraa bobbaatee Itoophiyaa bulchaa turte haga bara 1959tti Ijipti irraa dirqamni kennama waan hunda waan Itoophiyaa keessatti dalagamu. Warri seenaa beeytanii hagamitti akka lakkoofsa Itoophiyaa 1959tti irraa kennama. Mootummaa Itoophiyaa kana maqaa bishaan abbaa kanaan dhaabanii wanna hundaa deemamaa ture jechuudha. Tokko akkasii fudhaa. Mootummoonni dabran hundi fakkeenyaa fi guyyaa asabiin dabarsanii kenna yookaan ammoo Eertiraa fottossan Phuxros gaalii namni gartanii mootummoota gamtoomen dura taa'aa ture isa hiree saniif fayyadamanii biyyi tun akka isiin saamamtu godhanii saamanii jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan hadha kana wanni isinitu qeef qaba. Erga sanirraa eegalanii addi bilisummaa Oromoo akka hin bilisoomne godhee sakaalee kataa'uun Ijipti. Namoota guutuu isaa bitanii ijaaranii waliin wal nyaachisaa turan. Shanee Gimboo Sabaatti warra Ogaaden dhaabbilee Itoophiyaa keessatti ijaaraman guutuu isaaniitu isaantu koontiroolaa. Kanaaf Eertiraatti illee waliin qabanii Eertiraan waggaa dheeraaf gara waggaa 20 wayii qallabaa turte jechuudha. Ardallee kan amma deemaa jiru warra biyya keessaa sossookamu namni mallaqa baasee sa'a 24 deeggaru eenyu Ijipti jechuudha. Shaabiyaan haa duuballee jiraattu. Shaabiyaan haa afuu kana jiraattu malee Shaabiyaan irraa waan dalagamuuf. Amma kan deemaa jiru yaada ati kaaftee fi mootummaan Itoophiyaadhaa akka dhufe waggaa 7 kana keessatti seenaa Itoophiyaa keessa waraana takkaan ijaaramin ijaare. Teeknooloojii takkaa Itoophiyaan ittiin hidhate. Namoota waan amma nu jennu shan eeffaannoo rakkoo biyya keessa jiru kana mootummaan kun haga ammaa fuula itti deeffatee himee jira. Mootummaa yoo xiqqaate waggaa tokkoon dura yoo dongoruu baadhe. Nuti haga ammatti fuulli keenya lookaal biyya keessatti miti diina alaanu dhufuuf deemu jira isaaf qophaawaa jirraa jedhame jechuudha. Waan tokko siitu barbaadee asitti. Haga ammaa mootummaan dippiloomaasiidhaan kufuu jirra naan nuuf jetteefi ne bara. Mootummaa Itoophiyaa inumaa osoo waan kanatti hin seenin Asiyaas Afwerqii gaafa fuudhee dhufuun dippiloomaasii guddaa dalage muummicha ministeeraa dalagan. Kamaal jedhu Asabiin walitti qabna. Wanna dhuli dhufnee waa'ee Asab ka jedhuun Eertirattis Itoophiyaallee fidee muummicha ministeeraa gartee isaa baallaa innoon jenne gaafa Asiyaas Afwerqii tokko. Inni lammataa eega wanni kun ka'ellee eega Asiyaas waan kana mucaateef duba deebi'ee argee deebi'ee mootummaa Itoophiyaadhaa Ameerikaa, Yurooppii fi akkasuma Afrikaa gamtoomtetti hundattuu ergaa jira. Wanni kun karaa nagaatiin akka dhumatu barbaannaa waan kanaaf furmaatti itti godhaa jedhee jira mootummaa dippiloomaasiin kana caaleen jiru. Mootummaa addunyaa warroota gamtoomanii fi kan Afrikaatiifis akkasuma warroota dhimmi ilaaluu gayyuu inni hin baatu jechuudha. Eertiraa wanni dalagaa jirtu maali? Eertiraa eenyutu addunyaa deebise? Itoophiyaa dhaabbichuudha. Isimaa namni fuudhee rakkoo kaleessa irraa akka
qoqqobbiin irraa mulqamu addunyaatti deebisee Itoophiyaadha. Kun wanni guddaan amma jiru. Galaanni diimaan irraa wal dhabnu kun asab akkamitti dabaramee kenname kan jedhu addunyaan ni beekti. Ameerikaan gaafa wanni sun kennamu hin ta'u lakka wanni kun jennaan Mallas Zeenaawii yaadda bu'aa nuuf hin qabdu. Kan irra bu'aa qabduuf Eertiraadhaa gaafa nu barbaachiste. Ni fudhanna jedhee kaa'ee jira. Itoophiyaan nama dippiloomaasii fi tolfachoo maal godhaa jarjara waan kiyya akka fedhettuu ni fudhaa karaa seeraatiinis karaa humnaaniinis kan jedhu deemaa jirti malee dippiloomaasiin asiyaasii yoo fiige uma fedhe yoo godhe addaa inni fidu hin jiru. Wanni inni barbaadu maali dafanii harka bahanii maanoo tuqsiisu mootummaa Itoophiyaadha. Haga mootummaa Itoophiyaa utaalee rasaasa dha'ee maanoon tuqinitti Itoophiyaan wanni takka dippiloomaasiin jalaa badu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf hadhaa tuqee jira duratti yoo seenu agartaniirtanii warroota dippiloomaasii addunyaadhaa kas kee jiranii dhufan walga'ii ture as keessatti kan ibsan nu kana kunooti isinitti himnee jirra isiniin geennee jirra obsis haga qaba daangaan keenya caphee jira ragaa waraana warra cee waan qabuuf nutiin obsinu ammaachi yoo deebi'ame wanni sun godhamu taate tan kaarfii fudhannaa quba qabaadha. Kun gandarra deemanii biyya takkaa lamaan sadii ni miti kan jedhame akka addunyaatti jechuudha. Kan biraa biyyoonni hadha Ijipti gargaartu eenyu fa'a? Soomaali meebi sunillee Ijipti. Biyyoota sadii afuraa jennu dhiifama dhaxxanii sarchi goota. Okay. Naanaa'uuf sileenci akkasiin dabalatu. Suudi Arabiyaa akka ittiin dabalanne Suudi Arabiyaan bu'aa guddaadha Itoophiyaa waliin qabdi caalaa. Waa hundaanuu maaliini bu'aa baajata guddaa baastee biyyattii keessatti investi gootee dalagaa jirti. Eertiraa wanni isiin barbaadu. Sii kenna. Suudi Arabiyaan tokkoffaa wanni isaan fayyadaman baay'inni Masrii irraa gala. Yoo beekanii jiraatan hundi keessatti nu baxxana. Kanaaf dantaan isiin qabdu Masrii wajjin qabdi. Har'a biyyoonni Imireetiyyuu fakkeenya biyyoonni dantaa warra Eeshiyaadhaa kan wajjin bulan kunuyyuu dantaan isaanii isaanuu bakka lamatti qoodamanii jira. Ijibbaata. Dhiifama. Kiroosii naa obsaa isin martu. Ijibbaanni illee dabaree isinii kenna. Okay. Ijibbaanni dogongore dhiifama naa godhe. Biyyoota kan akka Ameerikaa, kan akka Ingilizii wajjin biyyoota gurguddaa kan akka Turkii wajjin dippiloomaasiidhaan waliigaltee kan qabdu Itoophiyaadha malee wannaa miti. Eertiraa yookiin Ijiptii miti. Achuma dhufaafii jira. Ijiptiin fudhatama dhabdee jirti. Achuma dhaqu leenca kee achumatti dhaqu jira. Laala achuma dhaquuf deema. Suudi Arabiyaan laala waan tokko laallu jira. Yeroo waa laaltan. Suudi Arabiyaan haga feete yoo Ijipti wajjin qabaatte waan biraatu jira. Itoophiyaan akkuma amma kora riibar kaayetti laal amma fakkeenyaaf Itoophiyaan asii Araboota keessaa naannolee kana warra argaman keessaa UAE yookaan Arab Imireetii wajjin jirti. Arab Imireetiin bizinasa markaboota addunyaa gara markaba 700 olii sossoosti. Biyyoota addunyaa laal wanni amma galaana diimaa wanni irra wal dhabbiin deemaa jiru. Tokko inni lammata Ijipti nageenya bahara diimaa kana eegsisuu dadhabde. Warri afaan qarree bahara diimaa jiran kun tokkollee Somaalee waggaa meeqaaf shiftaan Somaaleedhaa saamaa turanii markaboonni meeqa miiliyoona 3 ifama. Doolara miiliyoona 3 kan fuudhamee jira. Lubbuun amma meeqa dabe. Waraana irra bobbaasanii dadhaban. Maaliif mootummaan naannoo kanatti waan san to'atu dhabame. Tokko kanarraa ka'e fakkeenyaaf Ameerikaan faati Yuroopp hundi siyaadha mootummaa Itoophiyaa akka gara baaraa ba'u barbaadan jechuudha. Kan biraati. Amma namni waa hunda murteessu waan irratti haasofnu kana hundeessu eenyu Ameerikaadha. Yoo biyyi kun guutuu waliigaltee waan tokko irratti murteessitee dhufte yoo Ameerikaan hin ta'u jettee hin ta'u. Itoophiyaa fi Ameerikaan hadhaa sadarkaa guddaa waliin deemaa jiran. Bira gaddeebi'ee Eertiraadhaa fi Ameerikaan dippiloomaasii gaarii waliin hin qaban. Fakkeenyaaf ministeera jaalaa gaafa dhaqee walgahii Niiwuorkitti taa'ame irratti Kuubaan gara waggaa 30 yoo goruu baadhee qoqqobbii irra kaa'ame haa ka'uu jedhe. Ameerikaan waan san hin feetu. Yeroo inni achi as deebi'e siyaasa fooqqi namsa ni hidhe. Dippiloomaasii keenya jalaa balleessite Ameerikaa qabachuu barbaada jechuudha. Ameerikaan ammoo Israa'eel waliin jirti. Dhala Israa'eel waliin jirti. Eertiraan ammoo Huutii waliin jirti. Ameerikaan akka Israa'eel tuqamtu hin barbaadu. Israa'eel hadha Itoophiyaa waliin jirti. Wanni tokko yoo gale Israa'eel wanni tokko yoo galee ka biyyi biraa irraan dhuftu taate namni jalqaba nama hunda dura Itoophiyaa cinaa dhaabbatee yoo biyyi biraa Eertiraa darrabamte yookaan ammoo dhuftee irraan ka gargaartu taate Israa'eel jechuudha. Israa'eel maaliif Huutii akkaataa itti achi dhabamsiiftu yookaan namni Huutii akka irra jabaadhaa ollaa kan akka dhufu barbaadan jechuudha. Kun laala wanni isin laaltan Turkii fi
eenyutu waliigaltee hin qabne beektu Turkii fi Ijipti. Sababa kamiin sababa Brotherhood namni gargaaree hangoon geesse Turki. Doktorticha eenyu ajjeesse Abdul Fattah Sisi. Gaafa asiin dura Itoophiyaa irraa isiin dhaadatte namni jedheen mootummaa Turkiitiin mootummaa Ijiptiin dachii irraa si balleessaa jedheen jechuudha. Yoo Itoophiyaa irratti waan akkasii gootu taate maal baramu kun maaliif jedhame adeemsi siyaasaa kun wal keessa hidhamaadha laal. Itoophiyaan dippiloomaasii irra wanni muummichi ministeeraa godhaan ambaasaadarota kaayan ajajaa waraana biyyattiidhaa Mahammad Adam Jeneraal Mahammad Adam asii fuudhee muummichi ministeeraa Turkii geesse. Waa hedduu dalagame achittis biyyoota Arabaadha namoonni dhaqan hundi waa hedduu dalagamanii xaxamee hidhamee jira. Karaa kamiin wanni amma namoonni duulaniif dippiloomaasii isin laaltan kana qofaa miti. Ka keessaan dalagamee jira. Amantiin ka dalagamee jira. Irra guddaa nama biyyoota Arabaa kan eenyu qaban namoota biyya san keessaa jajjaba warra muftii abbootii qabeenyaa namoota gartee mootummaa san jala jiran. Waan garii waan silaan dubbachaa jira. Isa kanaan hidhamee jira naannoon Arabaa kun. Maaliif hidhame Itoophiyaadhaaniif takka dhiifamallee naa godha. Itoophiyaa yeroo ammatti dhiifama isinii kennaa jedhee namoonni waa buutan Itoophiyaa yeroo ammatti laala waan gootan dhaqaa sarchi godhaati kanaa sa'u miti. Meeshaa akka midhatti maal godhuu dandeetti yoo biyyoonni biraa gargaaran. Biyyoonni ammoo Eertiraa gargaaran kun yoo lolas seenan fakkeenya Soomaalii maal kanniin meeshaa xiqqaa takka jira wanni Soomaalii Maqdashoo maal kan yeroo takka karaarraa qabdu. Waraana biraa itti ergan Soomaalii warra akkasitti deemtan. Wanni waraanni Itoophiyaa haa ba'u jettee Soomaaliin akkasii ituuf warri nagaya buusu sun isa qofa gayaaf anachi ture Soomaalee. Waraana Soomaalii anni beekan manni ijoollee jaalala waliin turre jira. Waraana Itoophiyaa kumni lama wallahi namni kumni lama waraana Itoophiyaa waraana Soomaalii san baasee guutuutti keessa baase. Agarree jira maaliif lolli waraanni Soomaalii loluuf waraanni Itoophiyaa lolu gargari. Waraanni bilisummaa Oromoo 45 waraana wayyaanee 10,000 achi keessa baase jedhe dadhabde. Soo kanaaf Soomaaliin akkas Jibuutiin hin seentu maaliif Jibuutiin lol tokkollee hin seentu kana eegina. Biyya takka illee attaa Itoophiyaa illee gargaartu. Yoo isittuu dhufan Faransaay fa'aa biyyoonni meeshaa waraanaa achi keessaa qaban keessaayyuu Faransaay tooppi namni isii harkaa qabu kana Faransaay Itoophiyaa waliin jirti. Laala mooraalii jira bakka kana hundayyuu wanni isin laaluu qabdan. Biyyoonni ollaa kana jiran Suudi Arabiyaa fi Itoophiyaa mooraa waraanaa buufata bahararraa waraanaa jechuun akka biyyoota Ameerikaa, Faransaay, Chaayinaa fi Raashaa kanatti Itoophiyaan Suudi Arabiyaadhaan walollatti ijaaraa jirti. Dantaa hedduu walitti hin buufne jira. Kabiraati Suudaan ammaadha oduu isin dabarsuu ga'ee Suudaan yoo ka gartee jeneraalonni lamaan keessaa jeneraal Abdul Buraaniin yoo ka wanni tokko goltu taate Ijiptiin sidhaa jetteen. Ijiptillee muddamtee kanarraa kaatee nullee isin dhoofnee walitti dhaadachaa jiran. Laal wanna tokko jira qulfii namni quban qabne takka waan dalagamee jira. Qoreen baasan isin dura waan san dubbadheeraan. Qoreen baasuu jiran. Soo amma namni Eertiraa cinaa dhaabbatee heera addunyaallee jira qofa baadha Eertiraa biyya namuu cina waliin dhaabbatu yakka isiin dalagaa jirtu jira dalagaa turtee jira. Maqaa Itoophiyaan as fiddeef. Kanaafuu hiree isinii kenna. Warri waan kana qabdan sammuu akkasii isin sodaachisu jiraate yoo taate Itoophiyaan waraana miiliyoona qabnaadha alhamdulillah. Ka'achiillee geenne biyyi 7-8 yoo nu loltu fakkeenyaaf lolli tokko amma Eertiraan maal jettee himatte waraana 30,000 naa qopheessi laal 30,000 30,000 san ta'uu ni mala 30,000 kun maal ilaalee amma waraana isaatiin waan addaati 30,000 kun meeshaa inni hidhate ilaala Eertiraa waan akkasii boottuuf 30,000 kun yoo dhugaan jiraate akkasumas qopheessanii jedhu 30,000 kun maal hidhatee jira meeshaa inni qabu ka deemanii gaaraan no ka as taa'anii bushooftuu fi bakkoota gartee fakkeenyaaf dirooniin bakka 5 mujaatti himatee jira Eertiraan baastee jirti. Diroonilee namni hin agarre ka dirooniin biyya takka raadarri tokkollee hin agarreetu qophaa'ee hidhamee jira bakkoota adda addaatti jettee himattee jirti. Uummata kiyya baduu deema. Mootummaa Ingilizii warroonni xiinxallaa siyaasaa addunyaa irra kennan maal jedha Itoophiyaan sa'a 24 keessatti waliigala jeneraalota isaanii bakka jira waraana isaa bakka jiru meeshaalee guutuu sa'a 24 keessatti qulqulleessitee dhattee qabachuu dandeetti jedha. Xiinxallaan 2-3-4 Ameerikaa keessaallee akkasii kaan jechuudha. Kun gargaarsa Itoophiyaatiin meeshaa Itoophiyaa dhatte maqaa bishaan Abbaayitiin Itoophiyaan teeknooloojii guddaa misaayilota guddaa raadaroota guddaa Raashaa fi Chaayinaa fi haga Iraan irraa baatuu hidhattee jirti. Tokko mara caalaa isin himees ni kenna. Suu 35 jechuun namoonni hin beekne yoo jiratan Suu 35 addunyaa kana gubbaatti biyya fedhe namni tokko yoo Ameerikaan fa'aa qabaatte hin beekuwan warri isa dalage fa'aa qabaate waan isa argu jechuudha. Waan argamne biyya fedhe dhaqee dha'ee deebi'a gaaza qilleensarra guuttataa meeshaalee namni gartee sodaatu hedduu hidhatee deemuu danda'a. Hojii adda dalaga wanni bineensi samiif lafarra loluu danda'a. San biraa hin argamu jechuudha magaalatti. Wanni isa argu yoo inni lafaa ka'e isa argu hin jiru hagammatti. Meeshaa kana hidhatte Itoophiyaan. Amma meeshaa kana biyyoonni hedduun hidhachuu tattaafachaa turan yeroo dheeraa irraa fudhata. Itoophiyaan akkamitti hidhatte? Raashaa irraa hidhatte. Raashaa irraa akkamitti hidhatte? Raashaa fi Itoophiyaan firooma yeroo dheeraa qabdi. Amma keessattuu dhufee Raashaan bu'aa guddaa Itoophiyaa irraa argattee jira. Akka kunoo amma Nukureelaa Itoophiyaa waliin dalagaa jiran saayintistoota walitti
kan biraa agartee meeshaalee guddaa Itoophiyaa bu'aa Itoophiyaa waan agarteef nama kana waan dafteera shan amantee fi waan Itoophiyaan jette ganama san fuutee kennitiif jechuudha. Muucha ministeeraatiin waan amananiif. Kanarraa ka'e BRICS gaafa muucha ministeeraa dhaqan biyya murteessituuf mootummaa murteessaa yeroo murteessituu keessatti BRICS dhufee jechuudha. Simannaa san gubbaatti agartanii. Kanaaf amma isin meeshaalee ilaali. Isin adda ofii biyya 43 lolaa jirti wannaan. USA dabalatee jechuudha. Meeshaalee gargaarsa warri kennu. Awurooppaa isin beektan teknooloojiin fagaate Faransaay hunda qabatee adda wanni loltuun maali? Teknooloojii isin harkaa qabdu biyyi takka illee harkaan qabdu jechuudha. Yoo Ameerikaan qabaatte malee. Okay, sii kenne leenca eeg. So kanaaf waan kana murteessitu. Kanaaf warri waan kana gubbaa yaada qabdan. Tana jedhees ni kenna. Mootummaa Itoophiyaa alaaf keessatti yoo biyyi shanuu lolte waraana gayaa qabaama. Waa tokko jedhu gaafa lolli eegalan walaashaan faannoo fi TPLF as keessa jirtu ganama takka itti seena. Kana naa qabadhaa jecha tiyatan. Ganama takka wal bira kaastii jim godha jalqaba bakki inni kaasuyyuu as. Kottee irraa jecha tokko jira warra waraanaa isin beektanii deengadda fiildi maarshaal Biraanuu Juullaa jedhan ilma maddaasaa deengadda jedhe jechuudha. Si galee hattaa qubni ni citaa jedhan. Hattaa kana jechuun qubni irra xiqqaa qubni xiqqaan kun waa hin hafan jechuudha. Mara reedii godhanii taa'u jira mootummaan kun hunda qopheesseef namni tokko dhaawamu jira yoo jiraate yes. Namni gartee lukee diina bakka fedhe yoo jiraate yeroo takka tolka'uu deeman. Kanaaf amma poolisaa akka biyya addunyaa guddatteetti akkama poolisii leenjisanii bobbaasaa jiran kun warra teknoolojii hidhate poolisa kun bara warra bakka gahetti nam tokko irraa tankaartii sakandii keessa fudhachuu danda'u teknoolojii hidhate reebuu sakandii keessatti xiyyaaraan waan hundaan shaffisaan baadiyaa ta'e magaalaa guddaa ta'e xiqqaa ta'e shaffisaa waan godhu baasanii leenjisanii bobbaasaa jiran kun argitanii jechuudha. Inni kun maal godhaa warra kumaandoo warri kun ispeeshaal kumaandoo warra gaafa akka Ameerikaa fa'ooliin wanna dhaqanii dorgommii seenanii Yuudaa biratti jechuudha. Warra qilee yoo jiraate qilee seenu warra sibiila fedhe yoo muree seenuu danda'u warra ajajatti kenname san sakandiidhaan dirooniin fayyadamee jechuudha. Nam tokkoo ta'e fuudhuu danda'u isa leenjise Itoophiyaan. Isa jalqabaa takka Afrikaa keessatti jechuudha. Hin jirtu biyya tokkollee hin qabdu. Kanaaf wanni kun dalagameef eenyu Paakistaan fa'aa wajjin Ameerikaa akkasuma Faransaay akkasuma gartee Dubaay biyyoota adda addaa meeshaan isaanii kan sibiila uffate wanni kun qophaa'ee fi daangaan lolli yoo eegalame kan dhawamuu eessa ganda keessa magaalaa Finfinnee irraa eegalee magaalaa xiqqoo ta'e irraa qabatee naannoo Amaaraa fi Oromoo fi Tigraay guutuutti haxaame kan naa qabadhaa jecha tiyatan kanan lafa kaa'ame kanaaf mamiin tokko isin lolli qofa gaafa eegalame kijibdu Mustafaadhaan jettanii namni itti aanu kennu yoo jamaaliin qabanne taate korri gara riivarii isinii kenna akkana jechuun ni jirtu inshallah. Okay qabad isaa kennaa egaa riivar maal kunni sii kenna maa'ii seentee jala dura sii kenne qabadhu mi'aatti. Tokkoffaa yeroo laayivii keessan hundufaa yoo ani mobaayiliyoon lisilaalee jedhu jawaari mafaa afaanii qabattan beeytani ani barra kan ajaa'ibe jawaar maqama isaatu maa kaaftaniidha jawaar bal'aa walii qabatee deema malee wanni nu waa beeku jiru siyaasa illee beeku jawaar Mohammad sun isaanii abaa amma fakkeenyaaf inni waraannaa jettan eltiraa ni waraana anamma akka abaa horti isin wajjin haasa'u jira beekadha eltiraa ni waraannaa jettan meeshaa gana ga'u qabnaa waraanaa gana ga'u qabnaa jettan waggaa 8 guutuu kunoo abaa'oon oromiyaa keessaa lolaa jira abaa'oo gartee oromiyaa keessaa baasuu hin danda'in eltiraan akkamitti hinjifatamti ufdhaaduudhaan jechuudha. Eltiraa akkamitti injifachuu dandeettan? Injifachuu hin dandeettanii jechuudha. Uummanni sun uummata hedduu loltu, uummata badduudha uummanni sun jechuudha. Uummata xiqqoo, uummata abduu, lolaan baay'ee uummata hamtu uummanni sun jechuudha. Uummata ajaa'ibaati uummanni sun jechuudha. Hiriyoota qabaa akkaataa isaan itti lolan information fudhee jira hedduu takka jechuudha. Biyya kanatti jechuudha. Kanaafi namni keessoo qulqulleessuu qaba jalqaba keessoo qulqulleessuu jira. Faannoo qulqulleessuu qaba. Qulqulleessuu jechuun lolaanii miti. Lolaan amma qawweedhaan fudhaatu kanaa miti. Keessoo ofii qulqulleessuu gartee fakkeenyaaf akka adda bilisummaa Oromoo kana fa'aa kan bosona jiru shanee jettanii shaniin bulinaas warri shanee jettanii. Bosona jiru kana gartee isaan kana haqa isaanii falmaa jiranii gaatii isaanii deebisu gaatii firdhawaa deebisu gaatiidhaan enu
ukti dhiifama raayyaa dhiifama ukti eenyu namni tokkollee naa obsa haa dubbatan laala waan goonu dhiifama namni yaada ofii bahuu mirga isaati naa obsi sume ukti jeza kallaa keera naa obsi aarii qabda dheengadda seonni ani naa obsi haa dubbatan haa baafatan itti fufi Asii bira rabbi dhabama si haa godhunaa jechaa turte Oromoon jechuudha. Har'a ammoo itti kolfuu jiraan. Abii balaaleffachuutti hin jiru. Itti kolfuu jira malee. Wayita jarri asii amma abii ganaa lafaa kaatee garteetiin waccu kana ani dura dammaqe. Hedduutti kolfuu jira amma yeroo jarri akkana bootu tare jechuudha. Gartee warri gartee qajeelfamaa sirriitti hin fudhanne jechuudha. Uummanni kun jechuudha. Isa kanaafi ijaarrattee mana ijaarrattee ulfiina gana ga'u maali? Fakkeenyaaf akka shimallis Abdiisaa Oromiyaa keessa maal bulcha namichi suni ani kan nagaa'e. Fakkeenyaaf Abiyyi amma federaalaa waan federaalaa malee waan keessoo waan gartee naannootti ta'u kanniini baay'ee quban qabu. Hojii isaatiillee miti. Kanaaf Abduun Abiyyi Ahmad hedduu humna isaatii ol. Hedduu nama waan bareedduu fedhuudha. Akka Itoophiyaatti jechuudha. Waan bareedduu hedduu fedha namni sun jechuudha. Akka saba ati gosa kanaa ati saba kanaa dhuftee ati kanarraa dhuftee osoo hin taane akka Itoophiyaatti nama abjuu guddaa qabuudha. Amma kana jechuun kiyya amma Abiyyi deeggara jechuudhaan adeemtu balaaleffataa. Itoophiyaa balaaleffataan Itoophiyaa nama balaaleffatuudhaan. Kaayyoon kennas kaayyoo Itoophiyummaatiin. Oromoon tan amma kuftee qaqqabdee akkana abbootuuf tuni namni beekamaa. warri karaa feesbuuk jirtan yoo amma isin kutu qilleessan na dhibaa jira inshaallah karaa tiktookii deemtan yoo amma na dhibuu jira.